Nuyi har'a galata guddaa qabna. Waaqayyoon kan ittiin galateeffannu faarfannaadhaan Waaqayyoon galateeffanna. Gurmuun faarfattoota Ebenezer waldaa kana keessatti kan hundoofne bara 2010 kaasee hanga hammaatti hojii Waaqayyoo nutti kennee dadhabbiidhaan buusnee baasnee hojjennee har'a immoo faarfannaa tiraakii Awudoo lama faarfannaa mata dureen isaa nuuf araaramii fi faarfannaa mata dureen isaa siif ammallee kan jedhu hojjennee jirra. Waaqayyoon nu gargaareera, isa akka kanatti nu gargaare ilillee guddaadhaan nu galateeffadhamne. Waaqayyotu nu eebbisee eebba kanaan kan nama goosu Waaqayyodha. Hojii kana utuu beeknus wallaalummaa keenyas utuu hin tuffatiin Waaqayyotu nu waame. Waamicha kanaaf ammayyuu Waaqayyoon galateeffanna. Haleluuyaa. Kanaaf Waaqayyoon waaqeffanna.
Shiramura,
Sira